كيبور ملتي ميديا برودكشن كانتكما بفقمتما والكهين سافتب ميسوما باري هارا بالرندارارا رمضان والارقيني جلالا هارا كانتكما بفقمتما والكهين سافتب ميسوما باري هارا بالرندارارا رمضان والارقيني جلالا هارا هارا ميدي فمان ديسي والفدا قلبي بلسي كل سي روحي واللولا نمتولا يودو فوبولان جيرو كوتي روحي كوفايا نفيسي بلبلنا قيا جتشا ساتين كانو درومسو جيرو تولچي ناكل كلسو بري دربي وقنا نهي رمضانس في دنونغه نوسياني إنس نفدفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوغا دبسي رمضان جاء رمضان بركما دبتكوا فتميجا سبب فتشودان بانكين ددل إثيوبيا CBE نور سجنتا أكنا فكات سركا بيات نانوا كبل لتا كبابها إثيوبيا كجدا موكان ساوث إست ريجن كجدا موكيسا وندي كان اللي نرجعتو شاشمني ديستريكتي فلات شودان هواسكيا وللقو كبا يسبر جو كبا جدي كان نوكو بيسجرا الحمد لله رب العالمين. تانسي كبجمو محمد كديرو دايركتور CBE نور إدو فيسيرا كبجمو أبو عبد الله أمان بلجين سماقالات إجار سفارتي بلجين سماقالا شاشمني كنتان أبوتينا منتا مقالة شاشمني كنا إماما عالما علماء هوغنز مجلس بلجين سماقالا شاشمني أكسما لدعوني ديمو كينياف بانكي كميف سبب كنتاتا ما ملتوني بانكي دلدل إثيوبيا والأكولي غلاتت أكا ديستريكت شمنيت
waamicha keenya kabajitanii nagaan dhuftan nagaan isin nu argamtan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jechuu barbaada qadeebee. Ittaan Suudaan baankiin daldala Itoophiyaa yeroo baatii lama yookaan sadii geenne keessatti maamiltoota isaatiin akkanatti yeroo lamaaf wal arguutti jira. Kuni maal mul'isa? Aantummaa baankiin keenya isinii waliin qabu ibsuudhaaf. Nyaata nyaachisnee isin gabbisuudhaaf miti. Namni as keessa jiru hunduu nyaata bareedaa odoo hagana hiriiran qabatin waan gaarii qopheeffatee mana isaatti akka nyaatu beekama. Haa ta'u gammachuu kan wajjin sheer qoodachuudhaaf dhuftanii aantummaa nuuf qabdan nuuf ibsitanii kanaaf ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Itti aansee baankiin daldala Itoophiyaa guyyaa har'aa waan lama raawwachuutti jira. Tokkoffaa guyyaa akka bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti ummanni harka qalleeyyii magaalaa keenya keessa jiraatan kan yeroo akkanaa yeroo namni waa hedduu qopheessee soorata isaa sooratu an maaliin lulluuqadha jedhee yaaddoo keessa kan jiru ganda hundatti kan jiran baay'eetu jira. Isaan kana nullee isinii jirra jechuudhaaf baankiin daldala Itoophiyaa sagantaa bareeda qopheessee waan isaaniif ga'u osoo hin taane waan yeroodhaaf isaaniif ta'a jedhee qopheessee kenneefii jira. Yoo xiqqaate nama tokkoof rooza kiiloo 25 daakuu kiiloo 10 akkasuma zayitaa wal qabatee namoota 150 ol liif raabsee jira. Aantummaa isaanii qabu mul'isuudhaaf takka. Lammaffaa sadarkaa biyyaatti illee dirqama isaa bahu akka social responsibility kan jedhamu dirqama lammummaa bahuu qaba waan jedheef kana goone. Kanarraa hafee baankiin daldala Itoophiyaa keessattuu damee CBNU akka biyyaatti akka distriiktii keenyatti hojiilee gurguddaa hedduu hojjechaa jirra. Hojiileen nu haga ammaatti hojjenne gahaadha jennee hin yaadnu hanga garuu hanga jalqabnetti keessattuu waggoottan lamaa sadan kana keessatti ummata keenya bira gahuudhaaf diinagdee ummata keenyaa utubuudhaaf hojii gurguddaa hedduu hojjechaa jirra. Hojii gurguddaa hedduu jalqabnee jirra. Inni kun akka itti fufu walitti dhiyeenyi keenya waliin dubbachuun keenya nu fayyada jennee yaadna. Kanaaf hunda caalaa yeroo kamuu caalaa ammas gadi buunee isin cinaa dhaabachuu yaada keessan isinirraa fudhannee waan diinagdeen biyya kanaa barbaadu akka naannoo keenyaatti gargaaruudhaaf sadarkaa yeroo kamuu caalaa kan itti deemnu ta'a. Gama keessaniin yeroo kamuu caalaa baankiin sa'a diinagdeen biyya keenyaa yookaan industiriin baankii itti laamshaa'etti jechuun dandeenya. Uummata keenyaaf kan dhaqqabe baankii daldalaati. Kanaaf ammoo isinis dirqama isinirraa eeggamu akka bayattan dhaamsa koo dabarsa. Maal inni ol kaayan malee ol kaaniin fuudhanii CBNU hanga dhalatee waggaa muraasa jechuu dandeenya. Umrii isaatii yoo ilaalle waggaa 10 garuu lafa qabatee haga deemee uummata isaa bira dhaabachuu eegalee waggaa 4-5 hin caalle as kennee hin qofa hin taatu ol kaayan namatti illee gad kennanii. Kanaaf akka distriiktii Shaashamanneetti waan hawaasni keenya ol kaayate caalaa hawaasa gadi kenninee jirra jechuudha. Isinirraa hambifanne isin bira jirtii jechuudha. Isintu nurraa hambifataa jira. Akka hambifannee baankii daldalaa bira akka dhaabattan dhaamsa koo asumaan dabarsuu barbaada. Sa'aatillee sa'aatii sooma oollee jira. Kana caalaa isinitti dheeressuu barbaadu. Itti aansuudhaan obbo Muhammad Kadiiroo daayireektara CBNU sadarkaa head office gara waltajjii dhufanii dhaamsa gabaabduu isiniif akka dabarsan affeeree jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyee hunda dursa yaamicha baankiin daldala Itoophiyaa CBNU isinii godhe kabajanii asitti argamuu keessaniif anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii jechuu barbaanna. Kabajamoo Sheekh Bashiir Gammadii hoogganaa majlisa magaalaa Shaashamannee, kabajamoo obbo Abdallaa Amaan bakka bu'aa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee, kabajamtoota ulamaa'ota imaamman masjidota
kabajamtoota maamiloota yaamichi isinii godhamee asitti argamtan hundi keessanuu anaa dhufu jechuu barbaanna. Baankiin Daldala Itoophiyaa akkuma beektan baankii ummataati. Baankii ummataa jechuun afaaniin osoo hin taane gochaan baankii ummataa ta'aa jira akkuma argitan jennee amanna akka baankitti. Kanumaa wajji wal qabatee tajaajila faayinaansii kennuun cinatti tajaajila hawaasummaa garaagaraa keessatti hirmaataa jira baankiin kun. Akka biyyaatti baankii guddaa fi biyyaa waa hedduu godhaa jiru, ummataaf waa hedduu godhaa jiru jennee amanna. Fakkeenyaaf madaabara biyya alaatii galcha ummata keenya qonnaan bulaaf, boba'aa biyya alaatii galcha waan hedduu biyya alaatii galcha jechuun waan hundi itti fayyadamu saniin cinatti ummata haala garaagaraatiin harka qalleeyyii ta'eef tajaajiloota garaagaraa kennaa jira jechuudha. Kennaa garaagaraa kennaa jira. Dabalataanis sagantaan har'a asitti walitti nu qabe sagantaan iftaaraa kun maamiloota keenya wajjin ummata keenya waliin faxaruu yoo dandeenye walitti siinee mari'achuu dandeenya. Rakkoo keenya hiikkachuu dandeenya. Maamiloonni keenya itti fufiinsaan nu wajjin hojjetuu danda'u jennee waan amanneef wajjin faxaruu barbaachisaa jennee sagantaa kana qopheessinee jirra jechuudha. Kun gara fuula duraatitti illee akka CBE Nuuritti kan itti fufnu ta'a jechuudha. Maaliif maamiloota keenya waliin yeroo hunda mari'annee rakkoo qabnu hiikaa bal'oo qabnullee waliin qoodataa deemuun barbaachisaa waan ta'uuf jechuu kana gara fuula durallee cimsinee itti fufna jechuudha. Gama biraatiin tajaajilli baankii dhalarraa bilisaa akkuma beektan biyya keenyatti waggaa 11 dura ka jalqabe san dura qabsoo akkamii keessa akka turtan isinis beektu nullee sirriitti beekna. Qabsoo godhameen tajaajilli kun guddataatiin jira jechuudha. Tajaajilichi hedduu guddataa jira ta'us ammallee sadarkaa eeggamuun gahaan jiru jechuudha. Waa hedduutu isinirraa eegama jechuudha. Akka maamilaatti waa hedduutu isinirraa eegama. Kana sirriitti akka itti fayyadamtan jechuudha. Tajaajilichi gadi buusnee jirra. Haala garaagaraatiin tajaajila qusannaa gadi buusnee jirra. Tajaajila faayinaansii gadi buusnee jirra. Tajaajila dijitaalaa gadi buusnee jirra. Tajaajiloota kanneen haalaan akka itti fayyadamtan gamanumaan yaamicha dabarsuu barbaanna. Akka CBE Nuuritti akka waliigalaatti yoo ilaalle baankiin hedduu guddataa jira jechuudha. Dameen CBE Nuur haga ammaatti herreeyni qusannaa walitti qabuu dandeenye qarshii biiliyoona 160 ol walitti qabuu dandeenye jirra jechuudha. Kana gochuu ka dandeenye dameelee baankii 1935 ol jiran irratti yoo ta'u dameelee baankii dhalarraa bilisaa tajaajila baankii dhalarraa bilisaa qofa kennan 155 ol seera shari'aa qofaan ka hojjetan irrattis tajaajilli kun akkasumatti kennamaa jira jechuudha. Kana sirriitti fayyadamuun rakkoo kana keessa durre beekanii amma immoo sirriitti fayyadamuu baay'ee barbaachisaa jennee amanna jechuudha. Adadumaan itti fayyadamaa deemnu tajaajilichi guddataatiin deema. Kanaaf san akkasitti akka itti jabaattan jechuu barbaanna. Gama biraatiin baankiin keenya yeroo gara yerootti uf haaromsaa deemaa jira. Yeroo ammaatti riifoormii garaagaraa geggeessinee baankii tajaajila maamilaa jiddugala godhatee hojjetu gochuuf hojjetaa jirra jechuudha. Kana keessatti maamiloota keenya kallattii garaagaraatiin qoonnee maamiloota liqaa barbaadan, maamiloota liqaa distriktiitti yookiin heed ofiisitti barbaadan, tajaajiloota qusannallee akkasumatti bifa garaagaraatiin boocnee gara ummataatti gadi fidaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf nama hajjii gochuu barbaaduuf tajaajila herreega qusannaa labbeeki jedhee baankiin keenya beeksisee jira jechuudha. Hajjii deemuuf akkuma beektan bara kana qarshii 635 ol ka barbaachisu. Qarshii kana yeroo tokkotti godhuun baay'ee nama rakkisuu danda'a. Kanaaf tajaajila herreega qusannaa kana bannee irratti qusannee gara fuula duraa hajjii deemuu dandeenya jechuudha. Namoota zakaa kennuuf zakaa kennuu waajiba itti ta'e yookiin dirqama itti ta'eef tajaajila herreega qusannaa zakaa jennee bannee jirra jechuudha. Maamiloonni keenya herreega kana bananii namoota tajaajila zakaa kana fudhataniif osoo hin hiriirre yookaan immoo akka nama rakkataa tokkootti osoo hin hiriirre herreega banatanii herreega isaaniitti qarshiin isaanii akka galuu gochuuf baankiin keenya haala garaagaraatiin hojiilee hedduu hojjetaa jira jechuudha. Uummanni garuu sirriitti itti fayyadamuu qaba jennee amanna. Shaashamannee sadarkaa gaariirra jira ammallee kana caalaa daran guddatuu danda'a jennee amanna. Kana guddisuu ka danda'u uummata waan ta'eef sirriitti akka itti fayyadamtan jechuu barbaanna. Kanuma jechuu barbaadaa Ramadaana sooma waan oolleef isinitti waan dheeressinatti fakkaataa hedduu ulfaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Assalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa alaa aalihi
وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله تعالى الذي جمعنا في هذه البقعة المباركة وأمر دروب بلينكيا ربي كينا وأنفر إذا لغا نمني جرومو وأنبائي أرقا ربي نعمة أغنقون وأغرسيسي نعمة بريدو وان كان اندوران جري جيجيرمني أكبيات أرقاميقون هدون إسلام الله هدو بؤا كانوا بوسي توقعهم لأرقارو كنا ربي نعمة أغنقون أولي كبجمتوتا علماء akkasuma imaamman gurguddaa waliin nu salaachisee haga sa'aatii kanaa warra rabbiin zakkaru taane waa mara dura irruma deebinee rabbii keenya galata galchinaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ittaan suudhaan baankiin daldala Itoophiyaa akka damee CBE nuurittis ta'ee akka waliigalaattis sagantaa kana yaaddanii itti aantummaa ummata keessanii agarsiisuuf jecha guyyaa har'aa والتجيء جناقو ومتني نوامو كيسنيف مقاوم متى مسلم مقالها شمان ديتين قالتوما والفاء راجتشو بربادا أكسما كبجمتودا كيسمودا كينا كيساو كيسما أولانا أبو محمد كديرو هوغنا إتانا دمي كنا أكسما مو بكبوتا موتوما عبد الله للرا عبديسا نموني هدوك أسكيس جيران هوغنا ديستريكتي كنا كنتان وقدوانون أكسوما مو وقنا من مريد موت سلاوما مقال إنه قدين أرسيلي تا آنان أسجرني أبو شيخ عبد القادر آدم أكسوما فريوان غرغرا بهكان جرتان هندي كيسانو بغا ربين قويا كان فكاتونو أغر سيسي بغا غمني بغا غمدن جيشو بربادا بانكين كين أبوليين كين أكانت سغنتا كان مباريجيساني أباو إساني وان نبونسو وان اتقامنو حاجة جروا إسان قالتهم فنو إرى ديبني تكبير على أصونا قالتهم فني تني سنين بربادا الله أكبر بانكي دلدل إثيوبيا واللما تنا أدى تنا قالتهم فتوي قبهم مني بطلانكم تكفى كان أندورا أكما إسان وما جدًا كان بانكي CBE نور هاga أرقاميس carraa ta'ee haga nama islaamaa argatanii voluma keessa dalagaa turan. Baankii damee shari'aa kanarratti nama shari'aa beeku nuun goone gaafii keenya ture. Gaafii keenya san nu deebisuuf waggaa hin geenne gaafa nu gaafanne irraa gaafa waggaa yoo nuti deebinu namichuma dhugamaan assalaamu alaikum jedhu kanniintu nu dhufee jechuun tokko saniif illee naa galatoonfattanii deebii keessan isinii deebise. Lammaffaa akka magaalaa Shaashamanneetti magaalaa kana keessa mataa ol nu qabanii seenaa boonsaa ta'e nu dalaganii isin maraa dalagan nu ummata islaamaa bakka buunee isaan gaafanne karaa seerri isaan hin daangessineen gaafanne nullee ammoo karaa shari'aan illee nu hin daangessineen bifa shari'aatiin gaafii gaafanne san keessaa oolanii osoo hin bulin itti cinqamanii barakaa isaanii haa godhu obbo Dawaanoo akkasuma muddiin illee akka carraa ta'e hadhasi argaara hadha keessumma gaafas hogganaadha. Gaafii ummata islaamaa gaafanne gamoo masjida boostoo qamma agartan kana rabbiin jara kana sababe ummata kana nagaaddee kana marraa heddura deddeebinee rakkifneerra dabareen kafalaa deemu wayyaa ummata kana nu hara baafachiisaa jennee gaafii ummata sanii deebisuuf qarshiin harka isaaniitii ummata islaamaa bira ga'e مليون ديدمي أفور مقا جماعة كنا أرجعني وسيم مرتنو هانا قالتهم فتني بربادا الله أكبر تنا لمان صدق عزيزت تبراتي فمون كباب دنجشوا بربادو ساعتين هنجرو أكو مكالي أمدا كي نتجاجلات ترتن هر اللي أمدا كي نتجاجلون أمانة أمدا بدلا كناتي نور روان جرو في سني هبنا كناف ورد مامل ثاني تاتني كي ستوا بودي كبينيا كين والجنال أبتني أكو مخلي غرغاروت أدلي جناك دابني غرغاري نولي كرال أبلي أمانتيتي وان غرغارو قونوا إسن جتن إسي ولي نابتو قبيته إسني إبساء سكنتا قباب دولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمو دوانو سين دايركتور ديستريكتي شاشمني بانكي دلدل إثيوبيا كبجمو محمد كديرو دايركتور CBE نور هيد اوفيسر كبجمو بشير غمدي تغافتما مجلس مغالا كينا كسمس كبجموتا حواسا مسلمة بغا نغيان رمضان بغا كرا قبني
torban jalqabaa kurnan jalqabaa san nagaan xumurree arrageen bagaa arrageettan. Akkuma dura hooggantoonni baankichaa kaasaa turan baankiin kun oomisha uummata islaamaa waliin deemuu danda'u qabatee gara gabayaatti haga dhufe waan kabajame malee waan dabalate malee waan salphate hin qabu. Hawaasni kun hawaasa walakkaa biyya kanaatii oliiti. Akkasumas immoo liqii deebisiisuu keessattis uummata aadaa amantaa isaatiin deeyni waliin boollankee yoo jiraate ofirraa kafala. Gaafa du'e immoo liqaa qaba, liqaa waliin awwaalinaa jedhee firaa fi hawaasni musliimaa irraa kafala. Kana yoo jedhu warra maqaa islaamaatiin liqeeffate warra piroodaaktii kana fayyadamu jechuu koo miti. Islaamni dhugaa akkas. Kanaaf baankichi hawaasa kanatti yoo liqeessu duudhaa hawaasa kanaa irraallee baay'ee fayyadamaadha. Sadarkaa magaala keenyaatti immoo magaalli keenya waan baankiin kun barbaadu dhiyeessuu irratti magaalaa sadarkaa riijoopolitiyaanitti ol guddatee saffisaan guddina olaanaa keessa jiru. Gaaffileen investimentii baay'een keessatti deemaa jiru. Magaalaa bal'inaan daldalli keessatti gaggeeffamaa jiru. Magaalaa hawaasni musliimaa kun immoo nagaa isaa tikfatee guyyaa takkaafis suuqiin isaa, dhaabbanni isaa, warshaan isaa hin cufamne, konkolaataan isaa hin dhaabbanne. Kana ta'uun immoo kallattiidhaan baankichaafis bu'aa guddaa qaba. Waan haga yoonaa gootaniif kabaja guddaa qabna. Ammas immoo magaala saffisaan infraastiraakcherii garaagaraa guuttachuudhaan industirii waggaa gara 10 keessatti aspaaltiidhaan gurguddaa uwwisuudhaan daandii aspaaltii nuti diriirsu kanarratti immoo structural planning naannoo sanii land use naannoo sanii jijjiiramu wajjin faayidaan wanni baankiin barbaadus dabalaa kan dhufu hedduudha. Waliigala jarroo oomisha isaanii baay'ee beeksisanii jiru. Anammoo oomisha kiyya uummanni Oromoo hundi akka badhaadhuuf hojjanna. Uummanni Islaamaa immoo addatti yoo balansage nutti tola. Sanaaf hojjannaa saniifis hojjechaa jirra. Kanaafuu immoo amma waan paartii badhaadhinaa asitti isiniin kaasu san mana keessanitti isinii beektu nagaa magaala keessa jiru, misooma magaala keessa jiru. Misooma kanas baay'ee tumsitan. Bakka dhaabbannu kanatti namni gamoo gurguddaa nu jalaa diigi, qabeenya gurguddaa nu jalaa diigi, kabaja guddaa qabu. Magaalaan kun akka guddatuuf hinaaftan. Magaalli kun yoo guddate baankiin kunis faana guddata. Baankiin kun yoo guddate uummanni kunis faana guddata. Biyya biraatti liqeeffachuun akka namni boonuuti. Biyya keenyatti namni saalfata, hin dhoofata. Liqeeffachuu waan dhoofatan hin qabu. Kan nu rakkisu ani san daliilu amma waan isheen dhufanii na dura dubbataniif malee amantaa islaamaa waliin waan hin deemne nurraa hambisanii jiru. Jabaannee liqeeffannee, jabaannee hojjannee magaala keenyas kana caalaa akka jijjiiru. Baankiin daldalaa dura maqaadhaan baankii uummataati. Amma qabatamaan baankii uummataati. Namni akka dawaanoo keessan turu, namni aadaa hawaasa kanaa beeku, namni qalbii hawaasa kanaa beeku, namni dhiyaatee hawaasa kana waliin dalaguun turu. Deemee dhaabbanni kun dhaabbata profit orientedidha. Bu'aa argachuuf hojjeta. Bu'aa akka argatu immoo namoota akka obbo Dawaanoo qalbii hawaasaa keessa taa'anii dhiyeenyaan hawaasa waliin hojjetan waliin hojjechuudhaani guddoo gammachuu itti qabna. Sochiin jiru baay'ee gaariidha. Isinis waan liqeeffattan deebisuu irratti jajjabaadha. Akkasuma qusachuu irratti illee jajjabaadha. Nu badhaadhinni namaan qusadhaa jennee jirra. Isin immoo warri naggaadee jabaattanii qusachuu qabdu. Fayyaa ta'a.